السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جبتكم بجمع توتا في جالة هم توتا خورد توتا قبل ياتو بينا جيني كيسان بدادا نجاجرا الحمد لله جاك بجمع توتا في جالة هم توتا خورد توتا كينا بوجه الراس تفنو براتين وولت تي بينا جرا تفنو بوجه الراس برانغو كم خنا دورا براتهم حال جار سمناتي والكباتي إجا في كيسان في دبي إسني في تاوان جري إسني في كباتي دفجرا وروني يرو جل كباتي في غيره توب سنة لكن أرتان سبسكرايب وشوران ماتي كينا تدبرما ماتي كينا كانتا لايك شير وشوران نسنا دابا داسني جرا إجا فيديو كنا يودا واتنا نكمل يو لايك وشوراني سيناتي تاوا داسني جرا وانت jireenya keessan guyyaa guyyaa keessatti isin tajaajilanii fi isin barbaachisan akkasumas immoo gaafii hedduu keessanii ta'a jedheetii yaada kanaaf kana duras akkuma waliin turretti. Egaa kanaan duras akkuma waliin turretti odeeffannoo haala ijaarsa manaatiin wal qabatee gaafii hedduu isin gaafatan deebii isaa isin biraan gahee jira. Kanas arras gaafii keessan kan ta'e mana luukii dhibba bolokkeettiidhaan ijaaruuf qarshii hammam nu gaafata kan jedhu kwaantitii isaa jalqaba isaarraa kaasee hamma xumuraatti qarshii hagam akkasiin gaafachuu danda'u. Isa biraan gaa dabalataanis meeshaaleen ijaarsa manaa yeroo kana maalirraa akka jiranis gamanumaan akka beektaniif isin fayyada jechuudha. Egaa torbee darbe keessatti manichuma kana jechuudha mukaan ijaaruudhaaf qarshii hammam akkasiin gaafatu isin biraan gahee jira. Namoonni hedduun isuma kana bolokkeettiin ijaaruudhaaf hoo qarshii hammam nu gaafata kan jirus gaafatanii waan jirtaniif isas isin deebisa jedheetii yaadee jira. Egaa manicha kana quantity isaa kammoo herreega isaa yeroo hojjennu bittaa lafaa ifitti hin dabalatu jechuudha. Maaliif bittaa lafaa magaalaa gara magaalaatti garaagarummaa hedduu qaba. Magaalaa guddaa fi magaalaa xiqqaa keessatti bittaa lafaa garaagarummaa hedduu qaba jechuudha. Ifin magaalaa tokko keessatti ganda tokko gara ganda biraatitti garaagarummaa hedduu waan qabuuf isa kana nama hunda ilaallata jenneeti bittaa lafaa keessa galchine hojjechuudhaaf baay'ee rakkisaa waan ta'eef haala bittaa lafaa ofuma keessanii bitattaniiti yookaan ammoo tilmaamuu dandeettan jechuudha. Kan isin biraan gahu ijaarsa manaatiif meeshaalee nu barbaachisan maal fa'aa meeshaaleen kun ammoo gatiin isaa maal fakkaata meeshaalee kanneen bituudhaaf qarshii hammam nu gaafata ogeessi nu ijaaru hammamiin nu ijaaruu danda'a fi walumaa galatti ogeessa dabalatee meeshaalee kanneen bituu fi ijaarsisuudhaaf qarshii hammam nu gaafata kan jedhu sadarkaa afuriin akkuma kana dura baratametti herreega isaa hojjedhee isin dhufee jira. Kalatti mangarooti fannoo keenyatti yeroo seennu mana kamuu ijaaruu fi bolokkeettiinis kaafnee dhakaa mukaanis kaafnee jalqaba isaarratti akkuma yeroo hedduu isin biraan gahaa turetti dhakaadha jechuudha kan inni nu gaafatu. Dhakaan manicha kanaaf nuuf ga'u qarshii 20,000 qopheessuu ni dandeenya. Viidiyoo darbe irrattis qarshii 20,000 akka bitachuu kan immoo geessuu dandeettan isin biraan gahee jira. Isa kanarratti gatiin isaa wal fakkaataa waan ta'eef qarshii 20,000 qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Itti aansuudhaan akka quantity seera ijaarsa biyyattii irratti hundaa'etti simmintoon kuntaala 81 isin gaafachuu ni danda'a. Kuntaala 81 kanaa fi tokko isaa qarshii 700 gurguramaa jira jechuudha. Irra jireessi bakka baay'eetti achi oliinis gurguramaa kan jiru jira achi gadiin gurguramaa kan jiru jiraatu haa baatu iyyuu malee walii galatti qarshii 57 isin gaafachuu ni danda'a jechuudha. Itti aansuudhaan ashawaa makiinaa 3 isin gaafachuu danda'a. Makiinaan tokko qarshii 6,500 jiraachuu isaa yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isin biraan gahee jira. Walumaa galatti qarshii 19,500 hamma qarshii 20,000 isin gaafachuu ni danda'a jechuudha. Egaa akka banyatoota jaallatamtoota hordoftoota keenya yeroo baay'ee akkuma isin biraan gahaa turetti mana bolokkeettiin ijaaruu keessatti qarshii olaanaa kan nu gaafachuu danda'u fi mana mukaan ijaaruun garaagarummaa qabaachuu kan isa taasisu sibiila jechuudha. Feerroo gosa garaati kan itti fayyadamuu dandeenyu. Istaafaan jira abbaan feerroo abbaa miilimeetira 10 fi abbaa 12 jira jechuudha. Kanaaf kunniin gama qarshiitti yoo jijjiirru maal fakkaata kan jedhu isin biraan gaha. Egaa tokko tokko isaatiin isin biraan gahuudhaa fi abbaa 10 beergaa 67 isin gaafata. Abbaa 12 beergaa 42 isin gaafata. Akkuma yeroo darbe isin biraan gahaa turetti beergaan tokko abbaa 10 yoo ta'e qarshii 720 gurguramaa jira yeroo kana. Abbaan 12 qarshii 1,135 gurguramaa jira jechuudha yeroo kana. Egaa abbaa 10 qofa bituudhaaf qarshii 48 yoo isin gaafatu abbaa 12 bituudhaaf qarshii 44 isin gaafachuu danda'a. Walumaa galatti feerroo kana bituudhaaf istaafa osoo hin dabalatin abbaa 10 fi abbaa 12 kana bituudhaaf qarshii 92 isin gaafachuu ni danda'a jechuudha. Egaa wanti beekuu qabdan manicha guddaadha mana luukii dhibbaati. Keessa isaatti kutaa 3 kan qabuu fi ala isaa irratti kutaa 4 kireessuudhaaf kan isin mijaa'u. Kutaa 4 ala isaa irraa kan qabuu fi keessa isaatti kutaa 3 kan qabu jechuudha. Haalli diizaayiniin isaa itti hojjetame. Kanaaf qarshii 92 sibiila qofaaf yookaan ammoo feerroo qofaaf isin gaafata yookaan ammoo isin gaafachuu ni danda'a jechuudha. Itti aansuudhaan bolokkeettii 5,500 isin gaafachuu danda'a. Yeroo kana qarshii 11 hamma qarshii 12tiin gurguramaa jira jechuudha. Magaalaa hedduu keessatti bolokkeettiin simmintoon dabaluu wal qabate innis gatiin isaa dabalee jira. Egaa isa bituudhaaf qarshii 60 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Egaa itti aansuudhaan balbala sibiilaa fi balbala keessa manaati. Balbala keessa manaa akkuma yeroo baay'ee isin hojjetaa turetti kutaa tokko qofaadha kan inni isiniif hojjedhe jechuudha. Kutaawwan lamaan keessa manaatti hafani
akkasitti dhiisuu fi yoo barbaadan galchuu dandeettani tokko isa qarshii 8,000 waan ta'eef irratti dabaluufis waan ta'e sirrakkisuu miti jechaadha. Balbalichi alarraa kaaree 33 jechaadha. Balballi alarraa qofti maaliif akkamitti akkasitti baay'ate isa jedhuu fi alarraan kutaa 4 qaba waan ta'eef balbala hedduu dhufa jechaadha. Walitti kaaree 33 kaareen tokko qarshii 3,000 hin dalagamaa jira. Walumaa galatti qarshii 99 akkaasaatti herreegametti qarshii 100 jechuudha. Qarshii 100 isiniif gahuu danda'u kan ammoo qarshii 100 isin gaafachuu ni danda'a jechuudha. Balballi isaa qofti qarshii 100 isin gaafachuu danda'a. Egaa balbala xixiqqaa 4 foddaa balbala xixiqqaa 5 foddaa 4 fi balbala guddaa French doorii tokko waliigalatti kaaree 33 qarshiitu jiru qarshii 100 isin gaafachuu danda'a. Kan keessa mana qarshii 3,000. Egaa walumaa galatti daawwitiin osoo hin dabalanne balbalichi qofti qarshii 1,108 isin gaafachuu danda'a. Daawwitiin isaa qarshii 38 walirratti yoo dabaltan qarshii 1,152 akkas dhufa qarshii 1,156 isin gaafachuu danda'a jechaadha. Balbala isaa dabalatee daawwitii isaatii fi balbala keessa manaa waliigalatti jechaadha. Egaa akkuma jirtu jaallatamtoota hordoftoota keenya ammas odeeffannoo keenya akkuma itti fuufetti jira. Ittaan suudhaan istaafaa jalqabarratti isin kaasuudhaaf jedhee bira darbe qarshii 7,000 isin gaafata jechaadha. Beergaa 70 kiloogiraama 70 isin gaafata. Kiloogiraamiin tokko qarshii 100 gurguramaa jira yeroo kana. Walumaa galatti qarshii 7,000 isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Ittaan suudhaan manichi bilookeettiidhaan kaafamu malee akkaataa diizaayinii isaa irratti hundaa'uudhaan mudnis ni barbaachisa. Muka qarshii 25,000 yoo qopheessan isin gaafachuu ni danda'a. Kan inni ittiin ijaarame qorqoorroo noormaaliidha malee adama qorqoorroodhaan kan ijaarame miti. Kan ammoo egaa qorqoorroodhaan kan ijaarame miti jechaadha. Qorqoorroon isaa 100 waan ta'eef tokko isaa qarshii 500 gurguramaa jira. Akkuma yeroo baay'ee irra deddeebiin isin biraan gahaa turetti. Waliigalatti hunda isaa bituudhaaf qarshii 50,000 isin gaafachuu ni danda'a jechaadha. Mismara isaatiif qarshii 4,000 yoo qopheessitan waliigalatti mismaraa fi qorqoorroon qarshii 54,000 yoo qopheessitan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Ittaan suudhaan ashawaa simintoo faana kan itti fayyadamtan yookaan ammoo kan isin barbaachisu agrigeetiin naannoo meetira kuubii 8tti kan isin gaafatu akkaataa seera ijaarsa biyyattii irratti kan kalkuleeti godhameetiin kan herreen irra gahame jechaadha. Qarshii 12,000 isiniif gahuu ni danda'a. Egaa yoo barbaadan keessaa baaftan yoo barbaadan itti fayyadamtanii dhuma isaa irratti adda kukkutee isinii hojjedhee jira. Egaa hammasitti obsaan hordofaa isiniin jira. Korniisiidha jechaadha. Kaaree 150 keessi mana keessanii mana kamuu ta'e mana lukkii dhibbaan ijaaramu keessi manichaa kaaree 150 namoonni lafa kaaree 200 ol qabdaniif ijaaruu dandeettan malee achi gadi kan qabdan ijaaruu hin dandeettan. Egaa lafa kaaree 200 kanas ta'e dagaleen isaa 10 ol kan ta'ee fi dheerinni isaa 20 akkas kan ta'e qofaaf jechaadha. Namoonni lafa akkasii qabdan manicha kan ijaaruu ni dandeettan. Keessi mana isaa qofti kaaree 150 isiniin jedhee jira. Korniisii dalagsisuudhaaf kaareen tokko qarshii 450 dalagamaa jira. Walumaa galatti korniisii galchuudhaaf manicha kana keessatti guutuu isaa kutaawwan dabalatee hagicha isaa fi kutaa bultii akkasumas immoo kutaa keessatti argaman hundaaf qarshii 64,000 yoo qopheessitan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Inni itti aanusi yoo barbaadan keessaan biftanii yoo barbaadan itti fayyadamuu kan dandeettani seeraamikiidha jechaadha. Innis kaareedhaan kan dalagamu kaaree keessa mana keessanii akkuma jalqabarratti ni kaase kaareen keessa mana keessanii 150 inni kan dalagamaa jiru kaaree takka qarshii 500 walumaa galatti guutuu mana keessanii keessa galchuudhaaf qarshii 75,000 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Inni itti aanu jigsamii girgiddaa fi kwaartizii yookaan ammoo halluu barbaadan keessa mana keessanii fi ala isaarra dibuun isin barbaachisa jechaadha. Ittaan suudhaan hamma solleettaa yookaan ammoo gubbaa isaarratti bocni garaagaraa mana irratti akkuma suuraa irratti argaa jirtan kanneen kan dalagamuu fi walumaa galatti halluu mana keessaan dabalatee ala irratti isin barbaachisuu fi qarshii 30,000 yoo qopheessitan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Inni itti aanus yoo barbaadan galfachuuf yoo barbaadan dhiisuu kan dandeettani mana fincaanii keessa manaatti fi shaaworii keessa manaatti galchuu yeroo ni barbaadani. Bitaalee meeshaalee isaa dabalatee ogeessa isinii hidhuu fi walumaa galatti qarshii 35,000 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Gamanaan wanti isin beekuu qabdan malluki 50 ta'e 70 ta'e 80 keessi isaa yookaan ammoo shaaworii mana fincaanii keessatti galchuu barbaadan herreen isaa tokkuma jechaadha. Garaagarummaa baay'ee hin qabu. Kanaaf qarshii 35,000 herreega baay'ee yookaan ammoo viidiyoo baay'ee irratti arguun keessan hin oolu. Kanas gamanaan akka beektan isiniin jechuu barbaadeeti. Inni itti aanu electric wire shiboo elektirikii keessa mana keessanii harkisuu barbaadan qarshii 10,000 isin gaafata jechaadha. Manicha fakkeenyaaf yeroo baay'ee isin irra deddeebi'ee isinitti himee jira. Ammas akka dhageettanii fi akka beektanii fi
keessattuu korrensi jigsamii galchuu barbaadan shiboo elektiriikii hedduudha kan inni gaafatu jechaadha. Ittaan suudhaanii manicha keessan keessa harkisuu barbaadan walumaa galatti gama qarshiitti jiru qarshii 10,000 isin gaafachuu ni danda'a. Ittaan suudhaanii mana fincaanii alarraatii fi qonna isaa dabalate ijaarsa isaatii fi qarshii 20,000 yoo qopheessitan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Namoonni hin barbaanne yookaan ammoo namoonni qarshii hamma ta'e qabdanii seefti taankarii hojjisiisuu ni dandeettan jechaadha. Seefti taankarii tokko hojjisiisuudhaaf giddu galeessan qarshii 20,000 hamma qarshii 30,000 hamma qarshii 35 hamma 40 isin gaafachuu ni danda'a jechaadha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya ijaarsa mana kanaatiin meeshaaleen barbaachisan kan hanga ammaa isin biraan gahaa ture jechaadha. Paartii 18 qaba. Kan hanga ammaatti isin biraan gahaa ture kun paartii 18 kana meeshaalee paartii 18tti qoqqoonnee herreega isaa akka ammaa isin biraan gahaa ture kanatti walii galatti yoo walitti daballu qarshii 300 fi qarshii 731 dha jecha kan inni isin gaafatu qarshii 331 kana yoo qopheessitanii meeshaalee bittaa isaa isiniif geessuu ni danda'a. Isa kana jechuun walumaa galatti ulaagaa mana keessanii isin barbaachisu akkuma yeroo darbe isin biraan gahaa turetti korniisa isaa galchitanii lafa isaa seeraamikii galchitanii kutaawwan isaa hunda babbareechiftanii ala isaaf keessa isaa babbareechiftanii mana fincaanii keessaaf alatti galchitanii shaaworis keessaaf alatti galchitanii haala sanaaf hojjisuu yoo barbaadan qarshii 371 bitta meeshaalee qofaa isin gaafachuu ni danda'a jechaadha. Ogeessi mana kan nu ijaaru akkaataa amma jenne kanaan qarshii 300 hamma 350 nu gaafachuu ni danda'a jechaadha. Isa kanarraa kanaaf haala ijaarsaa irratti hundaa'uudhaan ani seeraamikii galchuun barbaadu, ani korrensii kana galchuun barbaadu, nama fincaanii keessaa sin barbaadu, shaaworii sin barbaadu namoonni jettanii akkaataa humna keessaniitiin gaafachuun keessan waan hin oolamnee fi herreegni isaa walii galatti kana hunda yoo barbaadan akka nama isin jedhetti seeraamikii lafarra galchuu barbaadanii korrensii jigsamis dizaayin adda ta'e galchuu barbaadan mana fincaanii keessaaf alattis galchuu rooni barbaadan qarshii miiliyoona 1,700 qarshii miiliyoona 1,081 yoo qopheessan haala ajaa'ibaatiin ijaarsisuu ni dandeettan jechaadha. Ittaan suudhaan seeraamikii qofa keessaa hambiftanii maaliif yeroo baay'ee deddeebisanii himee jira lafa isaarra minxaa fi gosa garaagaraa afur ni barbaadan seeraamikii baay'ee isin hin barbaachisu. Kanaaf qarshii 75 kana keessaa isin yoo hafe faayida qabeessa taatu jedheetii yaada. Warroonni seeraamikii qofa hin barbaanne qarshii miiliyoona 1 fi qarshii 6,000 isin gaafata jecha miiliyoona 1 qarshii 6,000 isin gaafachuu ni danda'a. Ittaan suudhaan sadarkaa sadaffaa irratti mana fincaanii shaaworis kan hin barbaanne seeraamikis kan hin barbaanne haa ta'u malee kornisicha galchuu warroonni barbaadan akka isin jedhe kanatti ijaartanii seeraamikii dhiiftanii mana fincaanii keessa jirus dhiiftanii shaaworis dhiiftanii haa ta'u malee kornisii galchuu barbaadan qarshii 971 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Ittaan suudhaan kan hundayyuu hin barbaanne mana keessa lafa kaaftanii ijaartanii shawaaru kuttanii qalamii dibdanii boca gargaraa mana keessan irratti babbareechiftanii kornisis bifa biraa kan ammoo kornisii gosa biraa galchuu barbaadan mana fincaanis kanuma alaatiin dhiiftanii seeraamikis dhiiftanii minxaafitti fayyadamu rooni barbaadan nan of zeem 900 fi 3,000 yoo qopheessitan isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo guyyaarraa isin biraan gahuudhaaf dhufe kan hanga ammaatti isin biraan gahaa ture kana jechuudha. Egaa herreegni isaa baay'ee isinitti ol ka'uun isaa beekamaadha. Manichi guddaa waan ta'eef qarshii miiliyoona 1 herreegni hojjetame hanga irraatti isa kana qofa jechuudha. Namoonni baay'een jireenya wal lamaan qixxooftu waan ta'eef qarshiin kun guddaa jettanii fudhachuu ni dandeettani. Walumaa galatti waggaa tokko waggaa lama daladdanii keessatti yookaan ammoo manuma xixiqqaa ijaartan keessatti miiliyoona 1 ol baasuun keessan dirqama jechaadha. Maaliif ijaarsa manaa keessatti al takkaan xumuruu waan hin dandeenyeef baraabaraatti jaajaatti yeroodhaa yerootti qarshii kana baasuun keessan hin oolamu. Ijaarsa manaas akkasumatti ijaaramata waan ta'eef jalqaba isaarraa hamma xumuraatti hanga isin gaafata sana immoo dirqamatti qarshii kana akkasii takkatti harkaa qabaachuu danda'a. Qarshii qaba kan immoo qarshii 900 qarshii 800 qarshii miiliyoona 1 harka kiyyaa qabaachuu qaba mana ijaarrachuudhaaf jettanii akka of hin dhiphifne qarshii 150 200 200 yoo harka qabaattan ijaarrachuutti yoo seentan baay'ee bareeda faayida qabeessas taatu yeroodhaa gara yerootti fooyyessaa midhaaffataa deemtan isiniin jechuu barbaade. Waan hordofaniif galatoomaa galanii keessaan dachaadha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti nagaan nuuf tura. Waan asirratti isiniin galee yoo jiraate koomentii jalatti gaafadhaa. Isa achirraa hafee karaa lakkoofsa bilbilaa kiyya isinii kennin fuula sooshaal miidiyaa kamirratti iyyuu na argachuu dandeettani. Keessattuu yeroo caalaatti waasaap irratti sagalee yoo na keettan
isin deebisuu danda'an namoonni gaaffii gaafatan hedduudha waan ta'eef hundarraa bilbila kaasanii haasa'uun baay'ee ulfaata. Gaaffii yoo qabaattan sagalee kaatii bira darbaa isiniin jechuu barbaade. Wanti biraa odeeffannoo biraa kan beekuuf dhaga'uu qabdanis yoo jiraate gaafadhaa isin biraan ga'uudhaaf qophii keenya xumurree jira. Waan hordoftan galatoomaa galanni keessan dachaadhaa viidiyoo biraatiin haguuletti mitu nagaan of tura. Baay'ee.